namni na biratti qaali'an uummata Harargeeti. Abbaan fedhe haa jibbu abbaan fedhe haa dhiisu. Kaleellee waliin jibbamti. Qabsoo Oromoo keessatti illee waliin jibbamti. Takkaas koomandoo jalaan baane. Jaarraa abbaa gadaallee kaleessallee waaqoo guutuu wajjin dheeree wajjin dheebati jechuudha. Har'allee burullee jechaadha. Kanaaf keessaa baay'ee jecha namaa hin laalinni wanni namti agartee ture ajaa deemtee waan agartee koomentiin barreessitu umaallee sirraan buuftu umaallee sirraan gootu jechuu barbaadeetan abdii kiyya kaasee immoo irraa suuraa isaa hagan fayyaa argatu rabbiin agartee beekaas yaa guran mallee. Kanaaf sin jedhee ajandaan kee waan biraatti deebiitti dhiisisaa kana warra jira deemtanii nama arrabsitan afaan keessan tartiibatti godhaa. Ilma namaa ufumaatu bitanii xiiqii keessa galchitanii booda hojjetan waa isiniin jedhe waa gandatti galtan jechaadha. Nuti an akka kiyyatti argeen yoomis taaraan burus taaraan akka Oromootitti Oromoon guutuun haftitti garuu wanni Harargee caalu itti isaan sun jiru. Akka kiyyatti akka Jamaalitti jechuudha. Kanaaf isiniin jechuu barbaade. Wallahi an dhageetta Jamaal an ummata jechaadha ummata Harargee jechaadha. An ummata Harargee tanaan durallee arrabseen beeku. Hadallee hin arrabsine ummanni Harargee akkana hin arrabsine haga amma dirasii suuraa kee gargalchanillee ani sujjammar nama dhuunfaa arrabsa malee an kutaa walitti nama kutaa walitti qabee nama arrabsuun jaaladhu maaliifi nama dhuunfaa arrabsu malee yoo hajaa irraa qabaattillee abbaa nama dhuunfaa san hudduu isaa saluudha malee kutaa walitti qabee ani arrabsuun goota walitti qabanii goota amma fakkeenyaaf ana mana agarte ne arafaatee tuqee agarte alalataa baaleetiin talatiin asitti sun alalattuu baaleeti eenyuti na gube isimatti rabbi na gube sitti mareeffadhu. Nama ufin eeggan nama ana malee namni hin jiru jedhu dhaggeeffadhu sitti maami. Ana malee namni hin jiru jedhu. Intala bar funyaanuu ofirraa hin qabne. Dhugaa sitti mareeffadhu. Intala waan furrii fudhattu ofirraa hin qabne ana malee namni hin jiru nama jedhu. Har'as nama kana waliin buusiisee nu arrabsiisee intaloota yeroo intala daafee talee siigi mareeffadhu. Har'a jecha kana namni namaa wal jechisiisee kana fuuldura uummataa wal nu dhaabsise maqaa keenyas kan nu nyaate intalatti tana jechuudha. Siifima. Nama jaalatuun Hamzaa jaalachuun mirgisii akkaataatti jaalatan qabdi garuu haati faatee takallee jedha suni fedhanillee wal lolanii addaan habaanillee maqaa Hamzaa bakka san dha'itti ani akkasiin jedhe wallahi kalee halkan sirra mana isii keessa taa'ee dubbate jettanii ani haati faatee gaafa kan isii wal lolte gubbinatti dawwalee fi rakkoon kana maraa si ga'e maaltu si geesse mana soddaan jennaaniin sababa Hamzaa bakka san dhaqe naan jette amma bakka sanii bahii deemii jedhee soddaan sodaadha akka jette arsiin soddaan sodaadha deem bakka sanii. Nama biraa bira gali soddaan kabaja qaba naan jetti isiillee nammoo hammeenyi irratti nama Hamzaa bakka san dhageesse sababa Hamzaa bakka san dhaqe biiftu wanni qabadhu baay'ee qabadhu biiftu erga Kaayiroo dhayte waan irratti wal dhabasan dhimma jala lamaanii namni osoo jiraate taa'ee fi ilaala namni hin jiru garuu Kaayiroo keessa warra iyyuuf malee tun dhaytee obboleessa irratti akka fedhee yoo haa ta'u irratti obboleessa irratti jaalatte obboleetti irratti jaalatte sarummaa ofiiti. Sila utuu namummaa beektee nama isin bilbilaan wajjin haasofte iyyuu wajjin haasoftu. Kuni naaf farraa jimi tan Hamzaa yoo fuudhee ilma Oromooti. Dhugaa sitti maal? Borus akkanuma taate jechuudha. Boru yoo tabiraallee dhufte akkanuma gooti jechuudha. Kanaaf jechuu barbaadeetti galatoomii fayyaa argadhu beekaan sirraa naa bahu jechuu barbaadeetti fayyaa naa ta'ee kanumaaf sitti hoosee. Okay galatoomii anjamsi si galee waan si kabajuu fi maaliif akkuma miidiyaa kanarra wajjin qallan nu beete wal kabajuun illee ima jira wal jaalatuun illee ni jira. Ana ammoo yoo dandeettan ijoolleen Harargee ummata ganna garagalchee na arrabsu narraa dhoorgaa. Yoo ka ammoo akkanatti si haa arrabsanii yoo jettan rakkoon qabu walitti gabbaana. Nullee waan fudhannee isinillee waan fudhattanii walitti gabbaana. Yoo ka ammoo narraa dhaabbadha. Anammallee kaleellee deeggadallee harlee wallahi abdii wal arrabse malee kutaan arrabse gaafatte nama deebita kasi deebisuu nan dandeenye. Nama Harargee keessaa osoo isa dhalattee Harargee keessaatti gaafattee si deebisuu hin dandeenye. Nama balbala Harargee sitti himuu hin dandeenye namsi arrabsu. Namoota akkanumatti mayaa jalliseetuma jechuudha horii. Bakkuma mara jira horiin jechuudha sitti hima. Kanaaf irraan kaatini aga dandeenye nagartee nu martini yoo argine garuu nagarree illee asirratti akka namaa si arrabsan bukaata dubbachuu nagarree. Wallahi ijoollee sheerna irra godhanii kun asiin dhufanii natti himanii baras keessa seenanii otoo asii hin dhufini jamsi qoyme obboleetti teekaani jamsi dhugaa rabbi miidiyaa kanarratti hedduu si dinqisiifadhan obboleessi keenya qaale namni akka keetii kun kumaatamallee nu haa jiraatu abdiin yoo arrabsa abdiin nama tokko kan abdiin an gumne dhugaa rabbi waan jettee ummata kana gad deebisanii arrabsa uduu argite
dhugaa rabbi hirriba malee bulta. Maaliifuu dhalanni kiyya yoo baaleen ta'e gosti kiyya arsii nama soddaa fi akkanatti arrabsu ani gara arge dhugaa rabbi gurra kan kee akkana soofti qadaadatti achi badda haga ammaa jiransi wanti jarri abdii gara galchi ramaduunfu ila argite abdiin gaggara maayikii qaba dabbalee gafo maal sii godha maayikiin qabadhu ta'ammoo seenti miitii qabadhaa mee jiran sagaleen hin deddeebisaa bar namni sareen haa ta'u wayya miitii qabadhaa. Obboleettiin teene ta'amma dubbataa jirtu sun eenyuyyuu irra dawwalan fakkaate mee saartu mee ati dubbadhu ati dhalattu Harargeeti ummata sii galee nu arrabsu kana ati dhalattu Harargee na fakkaate akka loqoda kan keetiititti. Harargeedha wallaa uummatana dhageenyaan hin qaqqaa duraan yaada xiqqoo tokko kan nadhajeeti maashaallah gurbaan keenya kun jazaakumullah khayri deebisee jira deebisuma inni si muukeen siif muukeyanilleeni Harargee keessa illee dhugaadhaan inni bareedaan ni jira namni kun beekaddu siif obboleessa keetuu akka tokko ta'uu hin qabdanii sii galtee miti hanganaati illee nu beeyta. Nega. Inda gena dubbadhu. Kanaafuu warreen si arrabsu warra ifiifuu bakka nama jechuun namni nama arrabsu inshaallah mataan ifiitiif nama arraba qabuun nama arrabsu zabana irraa keessatti ammallee baay'ee isin dhalaattummaa as keessallee dhalaan ni jirti shamarroonni warri jiru Harargeen qabdu nuti guutuu shamarriin takka jechuun nuti wanni shamarrii Oromoo taate irra baay'ee wanni mira keessa isin galchaa jira shamarriidha laaletiin argaa shamarrilleen gad dhaabbadhaa dubbii dhiiraa keessaa gad asalatan waan isin naqe shamarriin asalatan gaaddisa teessatu hin haasoitu nama tuyallee hin awwaal hangasni beeytanii mitiiree tanaafuu shamarroonni warri akka dhiira jala yaatanii ijoollee taarsiitis ijoollee arsiita dhiiraa jala yaatanii kan dubbii finiisaa jirtan gad dhaabaa isin shamarran dhiirti haa haasoitu gad dhaabisee dhaqeeti achi. Merci isin tuqaa hin jiru dhugama rabbi nu haa dubbisu obboleettiti. Yaaduu sitti maalaaqeeffa obboleettiti. Nama 300 wantu achi taa'eetiin muddii jaaran dhaqaa fi rooggaa. Amantaan la walitti qabna. Jamsi qoya maaltu warachiiftaa miti? Maaltu warachiifta? Abboo yaada haatu murattu yaa kerkatti hin qabi yaada haatu murattu yaa. لا جمسي بكسان انجرتو والله هنيتا جمسي هنيتا أمتا كنا أمرتا ولتكامنا ورسينا ولتكامنا شمرني ولي بلا دوغا جرويسي شمرن رفو مكتن gachanisa شمرني مرما كيسا gachanisa Meekuni isaartu taa'aa lakka shamarran ta'e dargeeffadha. Waa'ee namaa keessa nama jala deemtanii bitan qabsiisin agattaa. Taa'aa obboleeyyan manaam lakkanii ta'a. Shamarran olii gaffiidanii ibidda qabsiiftan kuni taa'aa nama tokkollee bakka hin buutanii. Abdii yoo namaa wal lole abdii dhufee amma isaa amma namaa wajjin araaramu. Ijoolleen argee wajjin nama wal dhabeessanii. Garuu ati gaafsan koottoo isi kidam siin jiru hin jiru taa'e. Taa'aa isin hundi keessan hoyyuu. Yoo dandeenye mana nama arrabsu mala dhahidheetiin inni dhoogginan. Dhaabbadhaa dhiisaa isin jechuu barbaadetti an abdii yaadni kiyya galatoomii wanni an sirraa barbaadu takkatti batana ammallee rabbi jazaa si yaadee buujabaadduuti ani rafuu isaa harkaan gaarii naa bulee jira. Kanatti guttaa qabda rabbi. Jamsi taa'e dikkoon baay'inee. Hayyee galatoomii jedhan wallahi jamsi okay rakkoon qabu jamsi. Abdiin dhaaba kana natti irra dhiisee abdiin ofirraa dhiisi kana waan miraasee yaadan kibira jijjiiran amma gatee seenee niin gaafadha ammas taaran bakka fedhe maan taane yoo nagalchan jechuudhaan. Garuu ati gama keetiin dhiisi jalaa tafme si arrabsanii akka ila buruututti hime hima dhiisetti waa himkanaan dubbatini jalaadha. Dhimma kan kee dhimma biraatiif deebi'adhuutti waan biraa taphadhu. Deebima. Isin ammoo warri dhuftanii abditti waan agartanii himtan dhaabbadha abdii irraa gad dhaabbadha.
Isini jechuun barbaade kana tuum gayyaa argatu godhuuti. Kanaafuu namni abdii miira keessa galchaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Abdii ilma dhiiraa tokko irraa dhorkuu danda'a nama. Dadhoo warri miira keessa isa galchitan kun dhaaba. Wali dhalaa haaraan haa ta'u wali dhalu makutaa Qophiidhaatiifi haasa'in isin namni nuun seensiftanii dhugaa rabbi nama sin kabajjita haadha namaa arrabsaatan gaggaragalchitanii nama kabajjaan jirta achuma dhaqaate achitti waasii godha. Wallahi billah kabajjummaan kana booda walitti qabnu nurraa haa dhaabatu. Haadha keenya malan warra warra haadha kana godhu warra haadha fayyadamuudhaan warra rabsaamu. Nu een tokko isiniin jedhe wallahi nutti qaanyi nu bira safu wanta kana warra nu bira jechi kun nu bira safu warra safu cabsee nama rabsaamu. Mana banatee manatti mana kana marrabsu dhiira kana labaati keessa ta'u fi akka dhiira warra safuu cabsee haadha keenya rabsaamu. Haadha keenya rabsaatanii bar abbaa keenya rabsaatanii bar intala abbaan akkana godhu nuun jaatanii bar hin qaanfatanii dhiqqoman intala haadha kana bootiraatanii bar intala keenya baraatiitiin intala siiti. Kana dhakutaan gargar qoodan suni akkuma barata arfan qal'oo humban tura ofii teessanii wal qoodasan nu qoodu barbaadan sani nu akkasitti hin qoodamnu beettee kanaafuu warra abbaan itti fayyadamu intala abbaan itti fayyadamuudhaan warra sitan intala ilmi haadha kana godhuudhaan warra sitani nama dhuunfaa nama tokkoon hiikkaataniitiin dhiiras siigalee dhiiraa warra sitaniiti. Yoo akkasillee barbaadu rabbi adana nam bulchin kan abbaan akkana godha biyyaa baasi ijoollee arsii jedhan abbaatu itti fayyadaman ijoollee arsii kayyad dhiiraa bar haadha gooti ijoolleen arsii Hamza maaliif asbaafte maaliif Hamza malaadhaa isa asbaafte jedhaniin arrabsan aan harargeelleen arrabsin ummata harargeellee warra balqaaban arrabsin dhugaa rabbii dubbachuuf manni harargee akkana ta'eereen arrabsin waa kaayiroo jirtaati koofiyaa irraa fuute moore sababu malaadhaa isaa as fideef na arrabsan kunoo wayyo ummata akkamiiti wayyo nama guddaa ta'uu arsoomni nu haadhaamti arsiin kabaja qaba. Aadaa qaba safuu qaba nuti warri miidiyaa irraa warra miidiyaati garuu nu bira darbee gosa keenyatti taree achi akka darbuun godhina asumatti waan kana fixa namni seene hunduu wal arrabsu wal kabaja yoo haasoftanillee arrabaa walitti hin tarina leesh abdii naman seene nama arraba warri harargee kabajaa qaba warri miidiyaati abdii urgaree fuutii hordofaa jira. Ijoollee lamaan qofa seensistee nama seeneef carraan kennitu arraba malee kanaafuu arsiin naman arrabsitu isaan si arrabsanillee maal isin godhe nu dubbataara meen an dhageeffadha an ijoollee maal argeetana maal tokkotti guba jedha bar isin maal akka gubatar ijoolleen argeetu namni annam isin arrabsine bar si miti ada argee miti bar si beeke dhageeffadha warra ijoollee argeetiin dubbataara bar beeke ata argee miti jedha an ijoolleen argeetun kalellee akkatti lolaa oolte Hamza namni waan goone isin maal tokko isin guba. Siraaji mee caqas ila waan jiru laganatti qeerroo ka jedhu kun sarii sarrabse lamee waan jiru sarii sharmuxaadha lagana taa'e. Mee maaltu sarii namaa biraa.